Fano kenna kasaati kana isin biraani gawutu dabarra mootummaan Abiy Ahmedii gargaarsa warri Tigraay saame naannoo Amaaraa keessattuu gargaarsa mootummaa Ameerikaa jedhee dhimma kana dubbii afarsaa ture. Ammaan tana embaasiin Ameerikaa tiraanskriptii televizyinii Itoophiyaa wajjinii gaafif deebii hogganaanii dhaabbata gargaarsa Ameerikaa gorsuun gadhiisee jira. Mootummaan Abiy Ahmed miidiyaan isaa odeeffannoo jajallisee kijibaanii mummuree dhiyeesse mootummaa Itoophiyaallee himatee jira. Gargaarsi namooma danquun gargaarsi namooma hatuun saamuun waraanii Eertiraan isaama milishoonni Amaaraan isaamanii mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessattuu saamaa jira. Ammallee gargaarsi namooma akka hin seenne godhe uummata miiliyoonota beelessee jira jechuudhaani gaafif deebisan interview san guutuu isaa tiraanskriptii embaasiin Ameerikaa ka Itoophiyaa gadhiisee jira. Saamichi taanaan hundattuu saama warri Tigraay qofaa miti jedhanii warri Tigraay inumaayyuu saamichaa miti midhaan qoodanii midhaan magaazina keessa warri kuuse warri Amaaraa beelawaa fi dhiyeessanii rakkataa fi dhiyeessanii qoodanii hojii gargaarsi namooma godhanii nama nyaata barbaaduu fi nyaata kennuuni waan gaarii waan bareedaa godhan malee balleessa warri balleessin jiru nama hedduun faarsaa jira. Karaa sunitu jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata miiliyoonii 2 oli ka buqqa'ee fi uummata 500,000 oli ka gargaarsa tattama barbaadu mootummaan Itoophiyaa gargaarsi irraa danqee gargaarsi akka hin seenne godhe uummati dhumachaa jira. Uummati beelanii barbadaawaa jira jechuudhaani dubbatee jira. Karaa suniini kanattu jira. Mootummaan Ameerikaa ammaan tanallee ibsa baasee jira. Ibsa baasanii mootummaan Ameerikaa haalii gargaarsi namooma itti dhiyaachuutu jiru baay'ee rakkoo guddaatu jira. Uummati miiliyoonota rakkoo guddaa keessa jira. Gargaarsi kun akka danqamuu fi rakkoo guddaa ka uume mootummaa Itoophiyaati. Rakkoo guddaa ka tahe riphee loltoota Tigraay osoo hin taane mootummaa Itoophiyaa ka gargaarsi namooma akka hin dhaqqabne godhaa jiru. Ji'oota lamaan darban kana gargaarsi namooma akka malee danqaa jiru. Magaazinoonni yookaan kuusa midhaanii kan naannoo Tigraay keessa jiran yeroo ammaan tana duwwaa 7 dabree fi duwwaa wanni namaa kennamu tokkollee hin jiru. Gargaarsi uummata nagaa akka dhaqqabu mootummaan Itoophiyaa balbalisaa banuu qaba. Warri wal lolaa jiru kunin lola kana qabbaneessanii gaabbi godhanii gargaarsi namooma uummata barbaadu akka dhaqqabu haala akka mijeessanii mootummaan Ameerikaa ibsa baasanii gaafatee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka gargaarsi namooma qindeessu OCHAlleen ibsa wal fakkaataa baasee jira. Sun qofa odoo hin taane gamtaan Awurooppaalleen ilaalcha wal fakkaataa calaqqisee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii ammallee beela akka meeshaa waraanattuu fayyadamaa jira jechuudhaan dubbachaa jiran. Gara biraatiin ammoo miidiyaaleen Itoophiyaa warri Tigraay gargaarsi namooma saamee gargaarsi namooma uummataa qoode jedhanii mootummaan Abiy Ahmedii dhimma kana xiyyeeffannaa kennee haga dubbatu akka milishoonni Amaaraa dubartii tokko nam 20-30 buufatan yookaan gudeedan hin gudeedne warri Tigraay uummata nagaa hin ijjeesne uummata nagaa hin buqqisne bataskaana hin gubne masjidota akka warri jedhu hin gubne. Garuu mootummaan Itoophiyaa ammaan warri Tigraay akkas godhee yakki kanaan dura ofii godhaa ture. Saamicha gos kana axaayyee godhanii Oromootti godhee jiran kamiseettu godhaa turan jiillee dhummuugatti godhaa jiran hanna taanan saamich taanan warri caalaa ka beeku maali suniin achittuu jira jechuudha. Gara biraatii fi abbootiin amantii Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti deemaa jiru kanaaf eebba haa goonuti yookaan ammoo sagantaa kadhannaa goone waaqa kadhannuuti araaree akki bu'aa kadhannu jedhanii sagantaa kadhaa godhanii jiran abbootiin amantii Itoophiyaa amantii Islaamaa Kaatolikii Ortodoksii waaqeffataa fi hunduu isaaniiyyuu guyyaa 5 fi sagantaa turu ka eebbatii fi kadhaatii fi sooma geggeessine goonaa jechaa jiranii. Garuu abbootiin amantii har'a araarii akka bu'uu fi waaqa kadhanna jedhan kun abbootii amantii waraanii kun akka godhamuuf waraan eebbisan. Bataskaanii Ortodoksii waraan eebbis. Masjidii Islaamaa majlisii waraan eebbis. Abbootiin amantii warri waraana eebbisettu har'a ammoo waraanii akka dhaabbatu waaqa kadhannaa eebba eebbisnaa jedhan. Hayyee jijjiiramii yaadaa dhufuun isaanii sirri oyye jijjiiramu namiin jijjiirama hogganan amantiileen jijjiirama jenna walii galla. Garuu abbootiin amantii kun maaliifi ajjeechaa hagammaa hin balaaleffannu waan tayaa jiru kana miidhaa dhaqqabaa jiru kan hin balaaleffannu mootummaan waan dhaqqabsaa jiru kana balaaleffatanii beekanii guyyaa tokko dubbatanii yoo abbootii araarata lubbuu ilmaan namaa qaalii waan addunyaa kan keessatti rabbiin uume
keessa wanni guddaan tokko lubbuu ilmaan namaati. Keessattuu amantii kiristaanaa warri hordoftan rabbiin ilmi nama fakkiisaatiin uumee jedhe dubbatan. Garuu bani bataskaanaa protestaantii har'a nabiyyooti kijiba jiinkam yellam keeniyam yellam abiyyiitu biyya bulcha warri inni ijjeesaa jiru haadhuma to'achaa turan. Ummati miliyoon tokko yoo dhumate maalti ta'a? Ummati miliyoonii 119 nuwafa Itoophiyaan miliyoonii 110 jedhe Ustaazi Jamaal Ahmed Bashir Faati dubbachaa turan waan nama gaddisiisa. Warri majliisa Faati dubbachaa turan waraana kanaaf yaamicha godhaa jiran. Majliisi bataskaanii sinodoosin kalee masjidi jalqaba ka Afrikaa masjidi Afrikaa keessatti ijaarame ka jalqaba masjidi jalqaba najaashin gaaf inni bombiin dhahame yookaan wareenan haleelame diigame hin dubban. Bataskaanii jalqaba ka ortodoksii ka Afrikaayyuu bataskaanii Afrikaa jalqaba Aksuum Tsiyoon Maariyaam bataskaanii Aksuum ka Maariyaamii gaaf inni diigamu gaaf inni keessatti namni ijjeefame diigamu tasirreessuti gaafa ummati 800 ol warri amantiif dhufe ijjeefame dhiigi nama akka bishaanii dhangala'ee lubbuun nama tuula ta'e sinodoosin ortodoksii gaaf sunees ture. Amma kana kadhaa warra akkasii kan waaqiin fudhata. Warra akkasii kanattu warra kadhannaa godhaa jiran. Warra akkasii kanattu kadhannaa goonaa jedhanii dubbachaa jiran. Waan akka malee nama gaddisiisa. Warra akkana kanattu hin soomnaa waa kadhannaa jiran. Yeroo shanaffaa fi kadhannaa yeroo shanaffaa geggeeffamu warri amantii Itoophiyaa kalabsan. Namni gari qoosaa godhaa jira. Bu'aanii kadhannaa kenna ka yeroo kanaan dura 4 maal tahee jira. Bu'aan sun nutti himamu malee jijjiirraa arginu malee yeroo afraffaa fi humni keenya balleessuu hin barbaannu jechaa jiran. Namni gari rabbii fi soomnaa malee aangoo abiyyiitii fi hin soomnu aangoo abiyyiitii fi wanni nu goon tokkolleen hin jiru. Abiyyi taanan gadaan isaa dhumattee jirti. Nagaa akka buusu waaqin kadhannaa garuu akka juntaa mo'amu biltsiginnaan mootu maali wanni jedhamee ka akkasii godhamu kunini waan takkallee wanni hin qabu jechaa jiran. Oduu biraatiin ammoo bataskaana Coco Meediyaaniyaalem Coco jechuun magaalaa Gondarii kibbaa keessatti argamtu. Bataskaanii kunini gubatee caccabee jira jecha mootummaan Abiy Ahmed juntaan haleella irratti dhaqqabsee odeeffannoo jedhu dhiyeessanii turani. Bataskaanii Coco ka isaan jedhan kunini Meediyaaniyaalem Coco ka juntaanii barbadeessedhamu kijiba bataskaanii Coco waa takkallee hin taane miidhaa maatuu irratti hin dhaqqabne televezyiiniin Itoophiyaa fi faanaa fi waaltaa fi maddii oduu Itoophiyaa Coco Meediyaaniyaalem Batigraay Saraawut waddame jedhanii ka isaan dhiyeessani. Kanaan dura bataskaana Zaalambassaa Qirqoos jedhama. Zaalambasaan Tigraay keessattuu jira. Waraanii Eertiraa ji'a 7 durattuu gaafa weerare haleella ni dhaqqabseeni miidhaa ni dhaqqabsedha. Waan kan miidiyaan Tigraay yeroo sanittuu dhiyeessanii turanii ammaan tana bataskaana Qirqoosii bataskaana Meediyaaniyaalem Coco jedhamii ka isaan dhiyeessan Qirqoosii Zaalambassaa bataskaana irrattuu miidhaa waraanii Eertiraa dhaqqabse odeeffannoon sun odeeffannoo akkasittuu kijiba tahee suni akkas akka inni ta'e asumaanii akka inni beekamu hubannoon akka jala sararamu dubbatamaa jira. Kaanini oduun mootummaa Abiy Ahmed ka kijiba ammallee itti fuuftee jirti. Dargaggeessi Afarii tokkini gajaraadhaan dargaggeessi Afarii tokkini Gillee wanni jedhamu billa dheeraa afaroonni hidhatamsan daagar ka jedhamu afaan Ingiliishitiin billa dheeraa guddoo akkas hidhatamsan hin jiru goraadee ka gosa Harargeen Faatii hidhatte shaggooyyen bu'anii san billaa suniin billaa guddaa suniin goraadee guddaa saniin Gillee jedhama afaan Afariitiin taankii booji'ee jedhamee televezyiinii Itoophiyaatii fi dhaabbati pireesii Itoophiyaa ka Daani'eel Kibrati hogganu kijiba dubbatanii jiranii. Kun jechuun dargaggeessa Amaaraa ka gajaraan taankii booji'ee sana dargaggeessa Amaaraa ka dhakaanii taankii booji'ee sanii ka harka duwwaa deemanii dargaggooti 42 junta barbadeessanii qawwee hidhatanii taankii oofatanii galan jedhan. Dargaggeessa gootummaa isaa taankii diinaa ka darbatamee odoonni lafin buune qilleensi irrattuu qabee samii irrattuu qabee bombi diinaa qilleensi irrattuu qabee gara diinaa darbatee diinan yookaan nyaaphan barbadeessedham sun kijibii gos kana ammallee itti fufee jira. Gajaraa ka saanjaa ka maal jettanii mancaa hanqatee amma tana Gilleelleen ulee dhakaalleen warri booji dhageen ka dhakaan booji argine namicha Amaaraa sani san argine jirra. Kemir dingaayittuu ka dhakaan booji sani ka alaabaa Itoophiyaa kalaashii wanni turat kun hunduu dargaggeessa sossobanii kijibanii gara
wanniitu geessuu fi gara duulatti oofuu fi geggeessuu fi wanni jirani waan ta'e jechuudha. Kaan ammoo Itoophiyaan yeroo ammaan tana albuuda adda addaa baafattee albuuda adda addaa kana xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jirra bu'aa buusaa jirra jedhee Taakkalee Uumaa oduun inni dhiyeesse suuraan inni itti fayyadamcuutti suuraa kijibaa suuraa inni hate Taakkalee Uumaa saaxilamee jira suuraa kijibattuu fayyadamee biltsiginnaan dhara malee dhugaa hin qabdu footooshaappiin beekamti kanaaf ofii waan kijibduuf hunda kijibaa seeti akkasittuu jira karaa sunini oduun sunini kijibaa oduun suni dharaa jechuudha. Oduu oolmaya waraana naannoo Tigraahitiin walittu qabatee maaltu deemaa jira ka jedhu. Waraani naannoo Tigraahii barbadaahee jira kifla xoorii jaha waraana cibra gurguddoo jaha barbadeessinee jirra jechuudhaani pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aggenyoo Tashaagerii karaa Tiwiiteriitii fi miidiyaa naannoo Amaaraatiin dubbate miidiyaan Itoophiyaa walarkaa fuudhee dubbachaa ture. Miidiyaan Itoophiyaa walarkaa fuudhee dubbachaa ture mee waan mootummaan Itoophiyaa dubbate isin biraan haga'uu deemnuti. Waan mootummaan Itoophiyaa dubbate keessa waraani Tigraahii kakara Gondarii kaabatiin gadduule dabarqi bira bahee Daabat kiiloomeetirii 50 Gondarii bira ka ture barbadeessine dhoofne Daabat bira dabarqi bira ol dabarsine Zaarimaa bid dabarsine addi arqaay bira dabarsine tsallamtiitu galchine jirra galchine jirra barbadeessine kifla xoorii hedduu boojine jedhanii warri booji'an sun tokkollee hin garsiisne ka ijjeessanii tokkollee reeffa hin garsiifne maal jennaan juntaan kun ka ajaa'ibaati reeffa warri isaa mataa irra murate ittiin baqata yookaan awwaalee deemadhan awwaalallee hin garsiisne reeffi mataan irra muramellee hin garsiifne juntaan ka ajaa'ibaati ka moo'amee reeffa ni baqatu reeffa tokkollee hin dhiisne waraanii Abiy Ahmed reeffaaf madoole hunda dhiise deema juntaan footoo garsiisaa oola nu footoo san hin garsiifnu malee jechuun juntaan reeffisaa hin dhiisu reeffisaatii fi kabaja qaba juntaan reeffisaa ittiin baqate kanaafuu reeffi hin jiru jechuudha. Juntaan ammoo moo'ame kunin as qofaa miti karaa biraalleettu moo'amee jira. Gondarii kabbaa Dabra Zabexiittu moo'amee jira. Kamar Dingaayittu moo'amee jira. Ceecohotti moo'amee jira. Gobgobiittu moo'amee jira. Saalittu moo'amee jira. Nifaas Mawcaattu moo'amee jira. Achirraa kaasee haga karaa waldiyaa jiru waldiyaallee moo'atamee waldiyaallee bilisoomsinee qabannee waldiyaa deemnee roobitiitti ol baanee qobboo roobitii qobboo qabannee allamaaxaa qabannee gara maacotiin meqaleetu didichaa jirra jedhamee dubbatamaa jira. Achiin ammoo gara waldiyaatiin qabannee gara bahaatiin goonee gara dhihaatiin ammoo karaa Kamar Dingaayitii fi Gunaatiin warra juntaa Tigraahii kalaallebalaa jirutu ammaan tana marsinee jirra Waagimraallee bilisoomsinee jirra jedhanii kijiba adda addaa odeessaa jiran. Waraanii Tigraahii ka moo'amaa jiru kun reeffisa ka du'e hin jiru meeshaa waraanaa ka irra booji'ame hin jiru barbadeessaa jirra warri karaa daangaa Suudaaniitiin gasseenuu fi carraaqillee barbadeessinee jirra jedhee Aggenyoo Tashaagerii akkanattu dubbatee akkanattu ibsa baasee jechuudha. Aggenyoo Tashaagerii akkanattu ibsa baasee akkanattu dubbata. Haa ta'uutii malee wanni Aggenyoo Tashaagerii dubbate kun tokkolleen dhugaa miti tokkolleen dharaa miti ragaawwanni deeggarame hin jiru olola injifannoo jedhame. Magaalaa Ceecoo qabannee jirra Medaaniyaalemii jedhamsullee bataskaan hin garsiisne Guna qabannee jirra jedhanillee hin garsiifne Waldiyaa qabannee jirra jedhanii Waldiyaa hin garsiifne Qobboo qabannee Qobboo hin garsiifne Maacoo qabannee Maacoo hin garsiifne Addi Arqaayii qabannee Addi Arqaayii hin garsiifne Zaarimaa qabannee Zaarimaa hin garsiifne Dabaarqii qabannee Dabaarqii hin garsiifne Limaallimoo qabannee Limaallimoo hin garsiifne Tsallamtiin baanee jirra ammaan tana addi tsallamtiin baanee jira waan akka hin garsiifne ragaan hin jiru garuu warri Tigraay ammoo injifachaa akka jiranii wanti garsiisu hedduutu jira maali waraanii Tigraay ka barbadaahee jedhan booji'amtoota hedduu karaa televezyiinii warraatiin garsiisaa jiran waraanota Abiy Ahmed koloneelota jeneraalota ijjeefaman jeneraalota booji'aman agarsiisaa jiran koloneelota yuunifoormii adda addaa irra waan cirame waan jechuun maaregii waraanaa yookaan taayitilii waraana agarsiisu kabaja waraanaa ka agarsiisu irra agarsiisaa jiran nama qotee bulaa Amaaraa ka booji'ame dhibbaan ka ta'an agarsiisaa jiran reeffa warra miidhame agarsiisaa jiran mee amma waan jira
ka karaa warra Tigraayitii fi odeeffannoo qabatamaan lafirra jirtu fakkaatu isin biraan hageennuti. Odeeffannoo qabatamaan lafirraa dhufaa jirtuun waraanii Abiy Ahmedii injifannoon inni jedhu injifannoon odeeffamaa jiru odeeffannoon kun ka dhugaati miti. Mo'amaa jira takka waldiyaan bilisoomtiin jirtu. Lama karaanii Dabra Taaborii fi wanni walitti geessu waldiyaa walitti geesse B22 karaan jedhamu haayiween guddaan sun hin bilisoomne waraanii guddaan naannoo sanitti gaggeeffamaa jira. Warri Tigraay gara kibba gad dhufaa jira. Ammallee warri Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa ittisaa jiran. Dabarqii bilisoomsine maali jinni akkas gooneen kijiba. Dhiifama Dabra Taabor akkas goonee sheexanni maali warri jedhamu olola. Ceecoo medaaniyaaleme akkas goonee maali olola. Waraanii cimaanii gaggeeffamaa jira. Waraan kan keessatti warri Tigraay bakki garii ni qabata. Tarsiima waraanatiif bakki garii gadhiisanii lafti harka wal jijjiiruun hin jirtu sa'aatiif. Garuu waraanii akka malee cimaanii karaa Dabra Taaboriitiin yeroo ammaan tana Gondarii kibbaa keessattu gaggeeffamaa jira. Waraanii kunini hammaatee itti fufaa jira. Waraanii kun hammaatee deemaa jira. Akkasittuu deemaa jira jechuudha. Gara kibbaatiin waraanii Abiy Ahmedii haleellaa gaggeessaa jira. Tigraay wanni maqaa maayitani Laallibalaa keessa warra Tigraay marsee waldiyaa bilisoomsa miti. Balbala Dasee fi balbala Kombolcha ka warri Abiy Ahmed amma Jimaa fi Shiisha keessatti qama'uun yookaan aarsuun dhoowwa jedhamee dabarsu dhadhawaa jiran. Hoggansi naannoo kana ammallee akkuma gara Finfinnee baqatettuu jira. Hoggansi qarqara Daseetiif Kombolcha jiru gara kibbattu akka baqatee jiru kadhagamaa jiru. Waraanii Kombolchaatii fi Dasee hammaatee itti fufee jira. Warri Tigraay gara kibbaa gadi deemaa jiranii ana warra Baabboo achumatti akkuma qarqarumsunittu muraan itti seenanii qurxaan itti seenanii qabatanii jiranii achi waraanii ammaan tana deemaa jiru karaa Daseetii fi karaa Kombolchaa kallattii hedduuni deemaa jira. Kallattii kibbaa waan dabarte karaa Affarii karaa Bahaatiin karaa Kaabaatiif karaa Dhihaatiin warri Tigraay ammaan tana haleellaa dhaqqabsaa akka jiru kadhagamaa jiru waan sunittu akkasittu deemaa jira. Akkuma silatti dubbadhee karaani B22 jedhamu yookaan B22 jedhamu Dabra Taaborii fi waldiyaa walitti fidu Gondarii kibbaatii fi Gojjam fi akkasumas ka Walloo walitti fidu Walloo kaaba haga ammaan tana waraana irratti gaggeeffamaa jira. Karaa kana bakka dheeraa humnoota Tigraayittu qabatee jira. Waraanii achittu deemaa jira. Keessattuu Dabra Taabor qarqara suni ka mootummaan Itoophiyaa dhiyoo kana bilisoomsine jedhu kan ammaan tana warri Tigraay qabate Gaashana, Kimir Dingaahi, Nifaas Mawucaa naannoo kana koona naannoo kan keessattuu waraanii guddaan ammaan tanallee lolii guddaan lolii cimaan gaggeeffamaa jira. Lola goos kanattu deemaa jira. Lole kan irrattu waraana Itoophiyaa irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabe warri Tigraay taankii 54 waraana gammaan tana godhamu keessattu taankii 54 booji'anii jirani. Nami moo'amaa jiru, nami baqachaa jiru taankii booji'ee taankii kana miidiyaa isa irrattu hin garsiisu. Taankii sun keessa taankiin 16 T55 jedhamtu taa 25 taa 55 taankilee jedhamtu 22 ammoo taa 62 taankilee jedhamtu taankiin 15 ammoo taa 72 taankii jedhamtu tokkin ammoo taa 72 UA1 UA tokko taankii jedhamtu booji'anii jiran. Makiina waraana kasibiila makina qawwee dhuruu hin dandeenye jajjaba 18 yoo booji'anii 18 booji'anii jiranii makiinota 89 APC fi jedhamuu fi makiina chaayinoleen makiina chaayinaan hojjattee hedduun booji'amee jira. Maashinoota qawwee gurguddoo dhukaafamu ka akka laawuncherii BM wantoota gurguddoo dishqa jedhamu 48 booji'anii misaayilota xayyaara buusuu danda'anii yookaan rookeetota gara samii dhukaanii afurii booji'anii tiraakota suu 23 jedhamu yookaan zaa'uu 23 jedhamu 16 innilleen xayyaaraan buusuufillee helikopteriin buusuufi gargaara booji'anii jiranii. Humni booji'amaa jiru meeshaa kan hundaayyuu humni mo'amaa jiru meeshaa kan hunda
booji'uu hin dandayu kun hunduu jechuun hin ta'u warri kun dirree waraanaa irrattu injifannoo argachaa jira amma aktivistoonni Tigraayitii fi miidiyaa warra barreessaa jiran torbaan kan keessatti injifannoo gurguddoo dhaga'uu deemna magaalonni Amaaraa gurguddoo lama Desee fi Kombolcha yookaan ammoo Daabaatti ta'uu dandeetti to'annoo jala ooluu danda'a waan jedhu dhaga'uu deemtanii karaa dabarqillee waraanii deemaa jira jechuun injifannoo isaanii akkasittuu lallabaa jiran gara biraatiin hardhammoo waan ajaa'ibaa waan akka malee guddaa takka oduu waraana guddaan tokko dhaga'ame oduu waraana guddaan dhaga'ame kun maal seetan warri Tigraahii kun akka malee qaroo saayinsii waraana guddoo beekan odoo Gondarii kibbaatiin wal lolaa jiranii warri Amaaraa karaa dabarqitiin adoo eegu karaa Daabaatii marsanii dhufanii amma immoo karaa daangaa Suudaaniitiin dhufanii jiran daangaa Suudaan lafa qimaantiitiin dhufanii jiran qimaanti jechuun kan naannoo fi hundeeffachuu dhiyoo kan labsattee akkuma ummata agoo jechuudha qimaantiif agoon ummatum takka aadaa tokko qabanii agoodha sanyii agooti gosa jechuun sila gosa agoo ka adda addaati waagilleen himraalleen qimaantilleen awwingiilleen cuftinuyyuu warri kun amma lafa kana keessatti lola jalqabanii jiranii karaa matammaatiin karaa daangaa Suudaaniitiin lola bananiin warri Tigraayitii fi warri qimaanti waraana waliin godhaniin lafa qimaanti keessa jirtu hedduu bilisoomsatanii jiranii lafa kana keessatti waan akka malee bu'a qabeessa tahuu ka haali waraan kana guddoo jijjiiruu dandayu Suudaan yoo asiin warri Tigraayitii fi qimaanti mo'atanii Suudaanii fi Tigraahii daangaa walitti dhufu kooriidarii walitti dhufu banamuu dandaya meeshaa waraana argachuu danda'anii Misrii fi Suudaanillee irraa karaan sun banamuu dandaya jechuudha hardha jechuun waraana asiin geggeeffameen lafa akka Gadabgee Amboo Goorgisii fi Tikil Dingaay jedhamu magaala Gondar irraa kan fagaanne matamma irraa kaanii lafa kan to'atanii jiranii ageenyoota shaagar pirezidaantii naannoo Amaaraa warra kana barbadeessinee jirra jedhee dubbatee jira barbadeessuu fi ragaa agarsiisaa ka suuraa ka viidiyoo watakka namni booji'ee yookaan namni qabee meeshaa inni booji'ee galfatellee hin agarsiisne warri Tigraahii karaa isaaniitiin ammoo odeeffannoo warri qimaantii baasaa jiraniin lafa akka Amboo Goorgisii lafa akka Tikil Dingaay fi lafa akka Gadabgee jedhaman qabatanii jirra matammaallee akkasuma marsinee jirra waan jedhu dubbachaa jiranii gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii kan muddamsuu keessa seenee warri Amaaraa qimaantota walittuu qabanii jiranii qimaantotaanii naannoo ta'ullee ofeetanii ofiin of bulchuullee barbaadanii ummatii Amaaraatii fi qimaantii obboleeyyanii amantii wal fakkaatu aadaa wal fakkaataa qabaa waan isin feetanii gaafii isin feetan hunda isinii deebisna warra Tigraay wajjin hin dhaabbatina naannollee barbaadanii referendamii godhatanii naannoo hundeeffatanii gaafiin keessan hunduun deebi'aa jedhamee konfiraansii uummata qimaantii fi uummata Amaaraa jidduutti ammaan tan geggeessina jedhamee xiyyeeffannaa guddaan miidiyaa Itoophiyaatiin kennamee fi akka sunittuu ammaan tana deemaa jira qimaanti sodaachisee jira Amaarii amma waraanan dadhabee qimaanti araarfachuu fi gaafiin keessan hunduu karaa nagaatiin isinii deebina junta waliin hin ta'ina junta waliin lollaa nu bira dhaabbadha Amaaraa wajjin hiree qabdanii jechaa jiranii aktivistoota fi warri siyaasaa ka qimaanti wanni gos kanaan hojjetu diraamaan kunini yeroo bitachuu fi waan godhamu aduuni balbaltii nagayaa irratti dhiitee jirti Amaarii afaan qawwee malee nafxanyaan afaan qawwee malee afaan araara afaan nagaa hin beektu kanaafu qawwee wal dubbanna hidhannootu bilisummaa nuuf fida mirga kenna qawwee keenya keessa barbaadanna qawwee keenya keessa mirga kenna soqanna malee araara jennee if kijibne if sobne wanni nu goonu hin jiru jechuudhaani yaamicha araara konfiraansii jedhan kana akka hin fudhanne dubbachaa jiran biyya Turkii irraa meeshaa waraanaa doolaarii miliyoona 52 dhiyaatu bitatee jira jechuudhaan ammaan tana maddeen adda addaa gabaasaa jiranii akkuma yaadattanitti Abiy Ahmed dhiyoo kana magaalaa gudditti Turkii Ankara dhaquudhaan pirezidaantii biyya sunii wal argee pirezidaantiin biyya sunii Recep Tayyip Erdogan jedhamee dubbifama Erdogan yookaan Erdogan jettanii dubbisna Erdogan gaan achi keessa jirtu kamata irra qabsuun yemushagee jedhamti sagalee hin qabdu hin dubbifamtu sagalee dheeressituudha gaa sagalee hin qabne yookaan ammoo gaalaafadha duri sagalee jaba qabdi ghaayni gosa arabaa qabdi yookaan ammoo achiin dubbattu gaa jechuun gaa gosa hin dubbadhu kana qabdi ghaayin gaa gos kanaatti deebite adeemsan ammoo guutuma guutuu sagalee dhabdee yemushagee gaa sagalee hin qabne gaa dheeressitu
yookaan ammoo laafa dheeraa taatee jirti. Kanaafu sagaleen qabdu Erdogan jedha dubbisa. Erdogan meeshaa waraanaa irraa bitachuuf gargaarsa barbaaduu fi Abiy Ahmed achi deemuu gabaasne turre amma meeshaa waraanaa Abiy Ahmed bitatee jira jechuun maddeen adda addaa haasawaa jiranii meeshaan inni bitate kun inni diroonota Turkii Bayraktar jedhaman ta'uu akka hin oolle ka dubbatamu Bayraktaroonni kun waraana Azerbaijan fi Armeeniyaan geggeessite keessa jijjiirama guddaa fide akka Azerbaijan waraana gaarren Karabakh to'achuu keessatti injifannoo Armeeniyaa irratti argattu godhee jira jedhamee jira. Mootummaan Liibiyaa ka Turkiin gargaartu warra jechuun Khalifa Haftar irratti akka injifannoo argatanillee gargaaree jira. Siiriyaa keessallee waa hedduu jijjiiree jedhamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed diroonota kana immoo itti fayyadamee jijjiirraa lafirratti fiduu danda'a hin beekamu. Garuu bakki diroononni kun irraa balali'anii qarqara magaalaa sassanii jijjiiranii magaalaa naannoo Tigraayitti jiran dirreen xayyaaraa ka Laallibalaa qabatamtee jirti warra Tigraayitiin ka Samaraa warri Tigraay haleelaa jira. Gondar achirraa fagoo hin jiru warri Tigraay waan xayyaaraan buusan hedduu booji'anii jiranii akkuma durattu isinitti himee Bahar Daarilleen karaa waraanaatiin fagoo hin jirtu dirree waraana irratti jijjiiruu danda'uu isaa hin beeknu haala jiru garuu mootummaan Abiy Ahmed waan kana bitatee jira jedhamee akkanatti gabaafama jira. Meeshaan ammaan tana dubbannu kun inni Bayraktar yookaan Bayraktar English jennee yoo dubbisnu diroonii kana ka oomishe injiinera biyya Turkii ka Ameerikaa MIT2 barate soddaa Recep Tayyip Erdogan ka tahe Selçuk Bayraktar nama jedhamu soddaa isaati. Intala isaa Sumayyaa intala jedhamtu intala Erdogan Sumayyaa fuudhe. Sumayyaan isattu heerumte soddaa isaati. Diroononni kun biyya hedduutti akka gurguramu Recep Tayyip Erdogan yeroo hedduu dhiibbaa godhaa jira. Maal jennaan biizinesii fira biizinesii soddaa isaa gargaara biizinesii intala isaa ka Sumayyaa gargaaraa jedhame yeroo hedduu qeeqii hedduun irratti dhiyaachaa jira. Sumayyaani Selçuk Bayraktar gurbaa jedhamu kanattuu qaba. Bayraktar nama biizinesii biliyoonera Ameerikaattu barate MIT2 barate meeshaa kana kalaqe biliyoonera guddaa wanni Erdogan ittiin himatamu keessa tokkini empire biizinesaa kamaatii uumaa jira. Warri soddoot isaa ijoolleen isaa warri fuudhee bakka gurguddoo qabani ijoollee dhiiraa lamaaf ijoollee dubartii qaba. Sumayyaan kun keessattuu soddaan isii Bayraktar kun akka malee jaarsi isii akka malee dureessa gabayaa isaa barbaada. Kanaaf diroona kana nagada godhee biyyoota sila harki seenuu hin qabne biyyoota badiifoon kana oolfatan hundattuu gurgura. Maal jennaan nagada soddaa isaa cimsuu laala malee kaayoo namoomaa hin laalu jedhee namni hedduun akkasitti mata. Mootummaan Abiy Ahmed doolarii miiliyoonii 51.7 diroonota Turkiyaa yookaan ammoo Turkii irraa bitee jira jedhamee dubbatamaa jira. Wanni sun akkasitti odeeffamaa jira. Karaa sun ammaan tana mootummaan Itoophiyaa sharafa hanqina biyya alaa guddaa qaba. Dhimma kan irrattu Tsadaalee Lammaa gaazexeessuun Addis Istaandardi meeshaa waraanaa irrattu maallaqii bahu karaa hin ta'u misoom hin ta'u badhaadhinni hin ta'u paarkii irratti maallaqa bahurraa addaa miti ummata beela'ee fi nyaata hin ta'u jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed kun waraana mo'achuu malee ummata beela'ee fi gargaarsa namoomaa dhiyeessuu fi dantaa kinni hin qabne wanni hedduun agarsiisaa jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira. Karaa kanaanii wanni ammaan tana deemaa jiru mootummaan kunini ummata isaa irraa dantaa waa takka akka hin qabne dubbatamaa jira. Kanattuu deemaa jira. Waraanni Tigraay kan keessatti waan geggeeffamaa jiruun haalii gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaachaa jiru danqaa hedduutu jira. Kun akka malee yaaddessa jechuudhaani hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres dubbatee jira. Itoophiyaan dargaggeessa silaa misoomaa fi ooluu qabu ammaan tana ibidda waraana godhaa jirti. Miidhaan hedduun dhaqqabaa jira jechuudhaani dhaabbileen addunyaa kan adda addaa dubbachaa jiranii warri qeeqa kan dhiyeessu Itoophiyaan karaa hundaan diigamaa jirti jechuudhaani keessa namni tokkini Ministeer Guterres nama kana yeroo ammaan tana Itoophiyaan miidhaa guddaa keessa akka seentee bulchiinsi Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin kufaatiin guddaan akka irratti dhaqqabaa jiru gabaafamaa jira. Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin deeggarsa waraanaa kan argachuu fi olii gadi fiigaa jira. Dhiyoo akkuma dubbannetti Uganda fi Rwanda dhaqee ture. President Paul Kagame fi Museveni dubbate himali sun baay'ee hin milkoofne fi jaartii isaa eenyu jedhamte eenyu qe'ee masmaritti sallee
karaa wanni erge ture karaa Felix Tshisekediitiin akka wal dubbatu Kinshasa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti erga sulleen bu'aa buuseen turre ammaan tana ministeerii haajaa alaa Keenyaa affeeramee jira. Keenyaan dhiyoo kana yoo dhageettan taate mootummoota gamtooman irratti waraanni Tigraahii kun karaa nagaatiin akka dhumatu mootummaan Abiy Ahmedii warra shororkeessa jedhee maqaa itti moggaasee sanirraa kaasee shororkeessa wajjin nagaa buusuu waan hin danda'amnee fi balbalti marii banamuu jalqaba jechuudhaani biyyoota sadii kabira bakka bu'uudhaani Keenyaan karaa ambaasaadderisii kan mootummoota gamtoomaniitiin ibsa sun dabarsee gargaarsi namamaa akka inni dhaqqabullee yaamicha dhiyeessite sun mootummaa Abiy Ahmedii guddoo aarse. Amma immoo ministeerii nagayaa Keenyaa araara malee waraanii fala hin tahu ka jedhe karaa ejjannoo isaa mootummoota gamtoomanitti ibsate Itoophiyaa seenee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffannaa edeeffannoon keenya kasaatii kana kaayisen biraanii geenne kana fakkaata nu hordofuu keessaniif nu daawwachuu keessaniif galata guddaa qabdanii miidiyaa hawaasaa irratti qoqooduni faffacaasuun maamila waan nu godhattanii fi maatii waan nu taataniif galanni nu sini galchinu dachaa abshir bilisummaan fagoo hin jirtu abdii hin kutatina jabaadha waan dandeetta waan godhuu dandeettan ammoo godhuu irraa duubattuu hin deebiina waan faayidaa qaba jettanii sabaaf yaaddan godhuu irraa duubatti hin deebiina waan saba miidhaa ammoo garaaf liqimsaaf ettanii nyaata bor udaan ta'uuf ettanii maqaa keessan gurraa keessan saba keessan dabarsanii bu'aa isaan kennina. Kan isinin jedha Oromiyaan ni bilisoomti hidhamtoonni siyaasaa gad dhiifamu mootummaan Abiy Ahmed illee ni barbada kun shakkii waan takka hin jiru kana jennuuti nagaatti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma yooyyaa jechuun nagaa wal gaafachuu ni jalqabne sagantaa keenya fixnee amma gara nagaa walitti dhaamachuu dhaqqabnee jirra waan nu daawwattanii nu hordoftanii fi guddoo isin galateeffannaa viidiyoo kana jaalachuun chaanala kana maamilaa godhachuun maatii waan taataniif miidiyaa hawaasaa irrattu ammoo namni akka yaada kanaa fi odeeffannoo kana argatu qoqoodanii faffacaastanii waan waliin geettanii fi galatii isin nu bira qabdan dacha sagantaan keenya kasaatii kana fakkaataa deeggarsa keessaniif yaada keessaniif qeeqa keessaniif hedduu isin galateeffachaa nagaan oola nagaan bulaa isiniin jenna.